maatiiwwan taateewwan dhugaarratti kan hundaa'e maal haadha kee yaaddeetume jalqabaa hanga dhumaatti miiraan kan daawwatamu maal haadha keetti hama kan haadha keen sirraa diiga obbosa ladies durbatti badii nama dhugaa fi obbolummaan shiraa fi jal'inaan yoo qoramu dubbii caljetti wal keessan laaqe maal taati jecha filattee yoo dubbatte caccabaa baay'iste ammoo dhugumayyuu maal ta'uu keeti Ana haala kana mana kana keessa jiraachuu danda'u. ani siif adeema kunoo alee hundi keeyu nati bisiiste maal duuraaf wayya aqee hojjees maal haadha isaa fakkaataa kun An sanyiin koo badii taanaan sanyiin keessa badiidha jechuudha. haadha kee tasgabbeeffaa osoo hin dandeessu afaan haadha kee qabe maal taati gatitti warratti baadhee akkana seen ishee gee dagatti haasaanuu qofa re'ee namnis kadhate jira dhugaasaa jedheem ganamoo gateettii isaa irratti waan dhiisnee teenyeefidha duudaan inni dubbatee hin beekinoo ana irratti afaan baase haa nateeyyummaa wajjiniin haalaan wal barannee miti Situ afaan kee banaara. Jecha sitti dhufe hunduma isaa namatti kennee gaafate. Korbeessa re'ee jechuudha. durbatti nama afaan haadha kee qaba kan haadha keen sirraa daala keenya rakkoon qabu sababa keettan hiyyeessa ta'eef jecheen biyyoon lafa kanarraa si haa nyaattu jaalalli haadhaa fi jaalalli maatii fedhii dhuunfaa fi hinaaffaa waliin fiixee faallaa irratti wal morkiisaan taasisan kan irratti mul'atu afaan haadha keessanii qaba hundumti keessaniyyuu maatiiwwan